Kan isaan nu jaallataniif maaliif? Sababaan nu jaallatu moo sababa malee nu jaallatu? Namni kan inni nu jaallatuuf waa lamaafi. Tokko nutti fayyadamuu, tokko immoo nurraatii fayyadamuuf. Isaan kana lamaan qofaaf nu jaallata namni. Namoonni sababa malee akkasumatti namummaa keetiin si jaallatan, akkasumatti namummaa keetiin si kabajan namoota muraasa. Isaan akka laafutti hin argaman. Namoonni sababaan si jaallatanii garuu yookiis itti fayyadamuuf yookiis irraa fayyadamuu fi namoonni si jaallatanii hedduudha naannaa keetti marsanii jiru. Isaan kun baay'eedha. Waa lama barbaadu yookiis itti fayyadamu yookiin immoo sirraatii fayyadamu. Kana jechuun yoo ati qabaattee sirraa fuudhanii itti fayyadamuu hin qabdu yoo ta'e immoo humna keetti fayyadamu jechuudha. Isaan jalatti jiraattaa jechuudha. Kanaaf isaan kun akkamitti si qabatu seetee akka bofni Phaawulositti marme sanatti sitti marmu sirraa adda ba'uutii hin fedhan. Maaliif jennaan waan sirraa argatan wayiitu jira waan ta'eef, wanta sirraa fayyadaman wayiitu jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf argitaniitu yoo ta'e baadiyyaatti horiin namoonni baadiyyaa beektu shilmiin dhaqxee horiitti gaafa dhaqxee laxxafamtu horii sanaaf waan yaaddee horii sanaaf waan jaallattu horii sanaaf yaaddee fakkaata miti akkasi miti dubbeen. Horii sanarraa waan argattutu jira. Horii sana keessaa waan isheen soorrattuutu jira. In soorratte jechuudha. Soorrata isheeti jechuudha. Kanaaf akka nama horii sanaa yaadetti horiitti maxxantee horii wajjin hin jiraatti. Horii sana maal gooti? Immaannansite jechuudha. Dhiiga keessaa tuqxee laafee duwwaatti baastee booddee horiin sun akka isheen duutu akka isheen badduu gooti jechuudha. Argitanii namoonni baay'een isaanii naannaa keenyatti marsanii akka bofaatti nutti kan isaan xamaxamanii fi nu fayyaduuf otoo hin taane nurraa fayyadamuuf. Nuun nu barbaachisanii otoo hin taane nuti waan isaan barbaachisnuuf nu barbaachisanii miti. Kanaaf namni lafa kanarratti sababa tokko malee isin jaallatu. Sababa tokko malee isin barbaadu. Sababa qaba jechuudha. Isaan akkasii kun atirraan hiikkadhatoo itti sirraan hiikkatan. Maaliif jennaan bu'aan isaan argatan isaanitti hir'ata waan ta'eef jechuudha. Kan isaan si jaallataniif kanaaf. Kan isaan si barbaadaniif kanaaf. Qarshii qabaattee qarshiidhaan isaan hin gargaartu yoo ta'e, sirraa fudhatanii ittiin fayyadaman yoo ta'e, karaa kana bu'aan argatan yoo ta'e, ofii gaditti si jiraachisuu barbaadu. Ofii isaanii gadi si godhanii ofii isaaniitiif si ergachuu barbaadu. Kanaafiyyuu sababa malee namni na jaallataa. Sababa maleedha namni baay'ee naannaa kootti kan inni baay'atee jiru. Bukkee koo kan inni jiru jettee yaadin. Isaan kun naannaa keetti gaafa isaan baay'atanii maal si godhu beektaa? Akkati nama hin taane si godhu. Akkati gara fuulduraatti hin tarkaanfanne si godhu. Humna kee gadi harkisu jechuudha. Dandeettii kee gadi harkisu jechuudha. Isaan kana harkaa akkuma ta'etti Phaawulosii jedha ofirraa ibiddatti gadi urgufateedha. Isaan kana mo'attee ofirraa gadi hin urguftu yoo ta'e isaan kun humna si caalanii maal si godhu? Dhumarratti si kuffisu sana booddee dhaabbatanii sitti kolfu. Kanaafiyyuu namni sababa malee waan si hin jaallanneef namni maaliif akka si jaallatu akka isaan si jaallatan na jaallatu jechuun dursaa maaliif na jaallatanii jedhi isarratti xiyyeeffadhu. Maaliif naannaa kootti baay'atanii jedhi isarratti xiyyeeffadhu. Sababa tokko malee miti kan namni si barbaadu, sababa tokko malee miti kan namni si jaallatu waan ta'eef. Sababa tokko malee nama hundumaa kan jaallate, nama hundumaa kan barbaade, nama hundumaatiif lubbuusaa kan laate Waaqayyo Gooftaa duwwaadha. Innis Yesuus Kiristoos. Namni garuu eenyuun illee haa ta'u hundi keenya sababa wajjiniin. Namoonni sababa malee namummaa keetiin si kabajan namoota baay'ee miti. 100 keessaa 2-3 10 hin ta'an. Isaan kun immoo akka qoosatti hin argattu. Isaan akka bofaa yookiin akka shilmii sana garuu isaan kun akka salphaatti argamu. Maaliif jennaan wanti jireenya namaa balleessu akka salphaatti argama waan ta'eef. Mana gubuudhaa fi birrii guddaadhaan miti kanatti bittu. Wanta mana sana gubu. Birrii xiqqoodhaan bitta. Wanta mana sana ijaaru garuu birrii guddaatti baastee birrii guddaadhaan kanatti fiddu. Argitee isaan kun akka kanaa jechuudha. Namoota sasalphoodha jechuudha. Kanaafiyyuu akka salphaatti namoota argaman, namoonni jireenya kee balleessan, namoonni jireenya kee irratti gufuu ta'an, namoota akka salphaatti argaman
Kanaafiyyuu isaan kanarraa sirriitti jabeessiti of eeggadhu. Namni akkasumatti na jaallata jettees hin yaadin. Namni sababa malee miti kan inni si jaallatu. Silaa sababa malee si jaallatan otoo ta'ee kaleessa dheengaddaa si jaallatu ture.